نمشي وأكم ربنا تكلم ترابو بدي سلا ما نكلت أشي نين نتي ما نكلت في يوم تكون هندو مسلا أنا بيا درجات نجيزا قلت هل كان أسيتي نرد إيده نهري ما يكوتا ساعتي مي غيوم ساعتي درجات تنا تكيت أتو كتاكم ساعتي تناكا سينجر إيسه ساعتي نرد برستا أتيته مسلسل ماروا كنا لالتكا أكواري نبوا سيكابو أنك سنة تسيو نكافت بوا بودا سيكابو مدي نكاس سينجر يعني ما لتنا ميكنا بيرو ده حاجة كواس سينجر نه أبو إنتان يا توجو أتى أكد برتين ما اللي جرام أنكاسة تنشري بوتة ننكاستو تيتة ساعة دقيقة بيا فرقي تلفون ما كان لا هذا شري على يادو أكد سالم فولا كان اللي علمت سيري كذا شري متي فولا متي ها يروم كم ويجون يا تهم ده على تسيا ده دوبا بوفي ومان كابوني أنا وفرارة بتاع قبري هذا شيء هو مين أنا جايبكم ودوم مسلسل كان فتني شري قولي نانجرا هو بربادي على نيانيات وفيك يافون الجنة سواب جدا كنا وفيك يافو غوغي فنجرا جدا ما مسلسل كان رد أما كان وارد وملء أما ساعتي ناس الدراسين كو رفو ملء إنه ما ننكاري أما مسلسل كان فتوتي أوه ناجاي بيرمو ألو ما إنيادا إرباط الرئيس مالي رئيس نانجرة ناجد عمري سالا يانيات مال الركضين وما وان الركض كنجر ألو مرة في ملء كان سودات تنبراتي متي يا يوسف أنا تومني رقم جرتا أهلا بديسا نجا كيسة مكتوب جرتا مريم بلا تواجع جرتا رقم جرتا خصوصي يكون جرو وجيب راسيني ما كترت أركان دوكومنت يوسو أوليجري أو ساعتين نرى تريتني جارتي رانيمو بريسا ركاس ينا نمكاس ني سليم نتي بري يفهم أوكي سانتانا سبارا وما ركين جروتي إما سليلي بروجكت سليلي يوم راس كيسني كبتا نموت سلا دبسو كبوتو دبسجرا وما ركين جرو أكو أنا مكمتي ياد أيوة الفاتحة أبو منير يروبا إيه نكر كارتني بيجرتني بوتا يدوس نبرة دابتني غلطة كيسان كا ربسني أكبروا ما ركونا وما ركين جروتي garuu yoo silaalu fuulli hin xiqqoo sirrii fakkaatu maali nagaamti jechuun kiyya silaalan gammachuu fuularraan qabdutti maal taate dhiyeenya kana yoo waa taate natti himee osoo waa takkan qoysi dhugaa keessanii obbo Muneer dhugaa keessanii gammachuun fuula kiyyarra hin jiru ka namni beeka alatti waa dalagatee yoo galu kara alaatti gammachuu dhabe mana keessaa silaa gammachuu argata jennaan ani immoo gammachuu mana keessaa dhabe sanuma jaartimatti yetta duraan beektan santu amala jijjiirachuu dide sanuma gammachuun fuula kiyya keessa natti dhagaamuu dide malee waan biraati miti. Garas jedha dubbiin haati mana keetii ammallee akkasuma jirtiin sirroofne waan sirrooftu miti dura manuma keessa dalagaan dalaydu sanumaaf na gammachiisuu dhabde malee amma daran immoo sa'a 24 yoggaa arrafus yoggaa ani ka'us jechuudha sa'a 24 musansaluma arabaa kana osoo laaltu kanuma ka yeroo isii irraa fixee ana almaayyuu waan qabduyyuu akkuma jaarsisittuyyu waan meeshaan mana keessa jiru ittiin fakkaatu yeruma kamuu jechuudha akka miree dhagaa gurraacha ittiin mitire oromoo yoo bishaan irratti naqan akka bishaan sun duruma gajjigaa miti gorsee dadhabee jechuudha humna kiyyaa ol taatee jirti amma waa'ee isii lafaa kaasuu dhiisayyuu sam qofaa seetanii fuula kiyyaa alatti dhiqachuu eegale maaliif yoo jettan mucayyoo sana yoo dha'e mucayyoo hambaa waan taateef kanaaf itti dhiisatiin fuula kiyyaa alatti dhiqachuu eegalee jira amma. Hai fuula maaltu alas dhiqachiisiree manumatti dhiqatu fuula manatti dhiqadheetiin ergaa ciree manaan nyaatiin bu'aa maal naa qaba. Hai cirellee alaa nyaate jechuudha. Mucayyoon bara anumaayyuu quban qabduu siin jechaa jira bara. Uma takkatti illee quba siin qabdu. Uma takkattuu quban hin qabdu jechuullee ni danda'ama bara. Hai bakka hirribaa sanitti hoo. Bakka takkittii sanitti siin irra wayyaa. Laa cimuu qabda. Isiin sirra jiraachuu hin qabdu. Saahiba kiyya dhageessaa dubara waa hundaanuu irra cimnee mul'atuu qaba. Kanaafuu irra cimtee mul'atuu qaba. Bakka takkittii sanitti illee si caaluu hin qabdu. Akkasii sila
akkasi ta'itti aantu mana kee dubartoonni hin dhufti. Erguma anaaf isiin wal fuudha dubartoonni takkaayyuu mana keenya dhuftee hin beektu. Okay, sunis rakkina tokko waan gootu dubartoonni mana kan kee akka dhufanii deeman gochuu qabu. Maal bu'aa qaba yoo jarri nama bira dhufte? Isummaan ijaan lallaaltu. Isummaan ijaan dubartoota si bira mana keessa dhuftan arguu qabdi. Waggaa san musalsala sa'aatii 24 laaltu dhiistee siifii jara iddoo lallaaluu eegalti. Kanaafuu anaaf bu'aa qaba jechuudha. Bu'aa guddaa qabu. Waan gootu hattaa yoo dubartii safarii illee alaan qabaatin. Safarii? Maal jechuudha safarii? Safarii jechuun beene? Beene. Isa warri shawaa sanyoo jedhuun ka warri amaaraa wushimmaa jedhuun san beekte. Isa san hattaa yoo ijarallee isillee alaan qabaatin akka nama qabu tamojjitara iddoo ilaaltee natti kootu ittiin mana fiddee lallaalchistee baasuu qabu. Yeroo san inaaffan inni eegaltii namni kun na jibbee isii tana jaalatu deema jetteetiniin musalsala jaalatu san dhiisteetiniin gara kan kee jaalala eegalti. Akka haaraatitti. Kanaafuu inni kiyyallee kan intarneetii kiyya kan mallaqatti baasee guutuu sunaa irrataa jechuudha. Sii irraa sun maaruu mallaqa yeroo yeroo nifitti tokko paasan dubartoota sa'aatii ammaa kan dadhabne musalsalma hindii kanaa fi ka arabaa ka turkii kana jaruma laaluu dadhabne bara nu laaluu dhiisanii dalagarraa kan nu laalan iyyuu akkam bareedu ta'e inni moobaayila sin laalaa musalsala jalaa sin laalaa nagaa sin jetti siyyuu argitu akkam akka jettu nutti taphatanii jiran. Musalsala kana nu balleessa akka siin jedhetti yoo fayyadamte ni najjaata. Jechi kiyyallee mushummaa yookaan sanyoo san qabadhuu jechuu kiyyaa miti. Xiqqoma fiffiriitti mul'isi. Haa isimmaan inaaftee gara kan kee gara galtu. Maaf taffira kan keetii hin taane. Dhugaa saahiba kiyya kana dura naa gootiti gorsa ammaati naa gorsitellee galata guddaa qabda galatoom. Amma niin deema. Omaar kan qabaatis galatoom. Ulfaadhu. Galata dhabin. Galata dhabin. Hey! Maal taate ulaana seete kan nara dhoftu? Asuma jirtaa jiran mallee kan malaalaa jirtaa musalsalma kana laalta. Maaltu si galche? Ciree nyaattee jira. Nyaachuu dhiisii numaa hungoone. Hayi miidhamtee jirtaa bara. Naaf rakkatte naan rakkatiin homaa nama takka ani homaan miidhamu laaqanaa waliinan olitti dalagee nyaadha. Hayyee teetiin miidhamtu miti ree? Kayitii naaf dalaga. Alatti nyaadhi tokkotu siin jenne musalsala kana dhiisetan ka'ee sii dalaga atummaan badi malee inumaa siif hin dalagu ani kana dhiise. Naan dalagdu jechuudha? Hin dalagu. Hayyee wal garraaga. Dhageessa yoggaa duraatu irraanfateetiin dhufe amma immoo ciree alaa nyaadheetiin dhufe. Sirriitti nyaadhi koottaa naaf irree naaf hidhitoon. Naaf iddee dhuftee naaf iddee dhuftee si argeeku. Hello Maria. Akkam nagaa keeti? Nagaa galata waaqa. Akkin jedhe Dhiiga mana irraa ta'e itti meeshaawwan bakka hojiitti ittiin dalagsan gartee miti. Keekaa fi waan garaagaraa illee waan xiqqoo itti naa dabalitti manatti naaf hidhi dhiiga wajjin. Hayyee si eega yeroo muraasan booda. Tole yoo dhiiga manaaf goote xiqqishoo nu bira turteetiin haadha manaatti wajjin xiqqoo wajjin tattabanneetiin deemta. Tole ulfaadhu. Tole galata qabda. Dhageessa. Saa'u dhiisiti kayitii mana sisirreeffadhu keessummaa dhufaa jira. Keessummaa akkamitti dhufaaniifatu ol biratti keessummaadha. Keessummaan dhuftu laal keessummaa jajjabduudha kayitii mana sirreeffadhu. Dubbiin tan jabaate. Keessummaan natti dhuftu. Keessummaan ani hin beekne. Keessummaan si beekan waan ta'eef atummaan mana tolchi kayituun. Addee sitti mee jira kanarraa mana kee qulqullina mana keetii ka eeggatu si. Manni kun anaaf siif irra qixxe waan ta'eef keessummaan dhufu kee waan ta'eef kayituun tolchi waan naanqa. Akkasii miti ree? Tolfachuu waattuu nan dhabu baanii deemee ofirraa boqonnaa godha mana. Achirree keessummaa kee mana kanatti fiduu waatti to'adhis xurra jedhatuuf keessummaa sun tolfachuu baatturaan jedhame. Namtichi samoona kana dubbii akkamii fida? Masaana garagarchuuf deema lakkii.
maal akka dhayanii mal laalamaan musalsala keeyyin jedhee to laalladha. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Matee ka barbaadde maal barbaadde? Abdisaan jira? Injiru Abdiisaan maal barbaadde? Eessa deemi? Maaltu si galche bakka fedhe yoo deeme ati? Barbaadeen ture. Barbaadeen turte? Barbaadeen bultuuraa naa jettu? Ati dubartiidha. Dubartiin Abdiisaa barbaaddu maal? Maaliif Abdiisaa barbaadda? Maal irratti gatte? Dubartii taate akkamitti barbaadda? Ati dhiiraa miti dubartiidha. Maaliif barbaadda? Natti jedhe amma natti hime waan isa barbaadduuf. Maayii ture? Maayii ture jette? Jinnii si taayi mana kiyya irratti maayii ture jetta? Baali ishiin tun horiin dhamaatu? Oo kana kenne. Maaliif immoo kun? Maal fiddee finjoo? Maal fiddee fiddee? Maal fiddee fiddee? Wayyoo tun tan akkamitti ishiin ija baastuun chokkolaataa fiddee fidhufte? Na harkaa baasuuf deemsite? Minumaan xiqqaan chokkolaataa ishii fiddee fiddee? Keekas moo? Wayyoo kun tan akkamitti ishiin mucayyoo abaarramtu? Wayyoo keekarraa fiddee fidhufte? Badee akkatti na harkaa baaste mucayyoon? Waan mi'aa hunda walitti qabdee fiddiifi? Tun tan akkamitti ishiin ija baastuun tun? Inqaanoftuu beekan ajaa'iba walitti qabdee fiddi? Anatu badee abbaa koo. Wayyoo kun na harkaa baasuuf deemte? Badee ishee haballeessu mucayyoo abaarramtuun tun. Wayyoo ni badee. Akkamitti wanta mi'aa adda addaa olii gadi gurgurta fiddee dhufti? Takkaa dhalaan mana kana seentee beektu? Dhalaan miti dhiiruu seeneen beeku mana kana. Arraan dubbiin tan jabaatte ko. Anatu badee abbaa koo anatu badee ilaa mucayyoo san qoodan irraa fuudhu odoon kabalaadhaan akkatti kabalee raadhe. Maal eenyuun kabaltammoo? Fiilma isa keessatti kan argeeta akkatti odoon kabalee raadhe namticha kinoo fiilma keessatti jaalallee isaa dhaanu san. Jaalallee isaa? Garaa dubbii biddaa baratti guyyaa mara waan manaa turra. Badee akkatti nama mara akkatti ishii ture odoon akkanatti kabalaadhaan cukkee irraa kaasee raadhe. Musalsala laalta jechuudha? Musalsala keeti mucayyoon irra mana kana dhufte maal ta'eeti si? Dhuftee turte mucayyoon? Hin beektayi. Nin beekee? Eessatti beektu? Hayyaa yeroo dheeraa wajjin dalagaa turre miti? Badee hojiin dalannaa? Badee nan beeka naan jedhe. Badee olii nan dalagee naan jedhe. Yeroo dheeraa waliin dalagan. Yeroo dheeraa wal beekan. Badee ani maal naan jedhe. Badee bakka hojjetetti dubartii waliin dalaganii? Wayi isii qofa dila baay'ee wajjin dalayna. Baay'ee? Dubartuma qofa hundumtuu? Dhiirri alaa fi mucaa tokko qofa iyyuu keessa jiru. Mucummaa sun odoo jiraachuu baatee raate. Hayyaa maal jechuu keetisaa? Tanoo siifi ishee hedduu maayini mee wanti jiru naaf ibsi kaname? Tuni naafisii jidduu jechuudha yoggaa ati ciree alaa nyaatu naan jettu ciree naaf iddee dhufti ciree wajjin nyaadha. Guyyaallee yoggaa ati telefoona gubbaratti feesbuuk irratti ija kee babbaastee ooltu san sa'a sanis jechuudha laaqana isii biraa nyaadha. Irbaata illee isii biraa nyaadha jechuudha guyyaa ati irbaata godhuu didde harki isii immoo daa'immarra mi'aawu. Yeroo nani nyaata deeme alaa nyaata siin jedha ishii biraa nyaattee dhufta? Ishii wajjin wanni qabnu nyaata tana yeroo kamuu nyaata isii biraa nyaadha bootaa dalagaa kennallee mana nyaataa qabdi haatummaan mana nyaatatu isiidha harka isii malee nyaadhu yuuga isii biraa nyaata harki isii immoo dammarra mi'aawaa siin jedha warra. Kiyyatu mi'oofne anarra jedha sitti mi'aawu harki ishii dammarra mi'aawu kiyya mi'aawu kiyya sitti mi'aawu akkamitti kiyya sitti mi'aawu? Yoom argee beeka? Amma dalagee sitti agarsiisa. Maali marra amriin jajjabduudha. Harka
Aye. Immi amiti. Wow. Damma damma jedhu argiti. Wow, hedduu mi'a damma caala. Ammi cayyo sanii sanin caalure. Mummi caalanii jira. Garuu dhageessaa baay'ee mi'a damma caala. Yoggaa guyyaa hunda yoo akkanatti ka dalagdu taate ka mucayyoo sanni caala. Yoo garuu gaa guyyaa hunda dalaguu baattee har'uma qofa ka dalagdu taate waan caalu hin qabu. Kanaaf iyyaaddee guyyuu kana caala.